Walitti makamuun dhaabbilee addaa fi deeggartoota biyya tokkummaa cimaa qabdu ijaaruuf murteessaa akka ta'e ogeeyyiin kunneen kan ibsan. Tokkummaa biyyoolessaa tiksuudhaaf national security nageenya biyyoolessaa illee eeguudhaaf baay'ee murteessaadha. Amma tokkummaan paartii gidduun jiraannetti uummata gidduutti tokkummaa uumuudhaaf rakkisaadha. Maaliif uummata tokkummaa qabu uumuudhaaf kan barbaachisu yoo kan danda'amu yoo hooggansi tokkummaa qabaateedha. Hooggansi sun immoo paartii keessaa madda. Akka sabaatti warri falmaa turan kunniin yeroo muraasa booda deemanii sagantaa isaanii fixatanii eegas booda paartii biyyoolessaa uummata walii galchuuf jechuudha. Faayidaa uummataa bal'aatiif numa uumamaan haaraa miti. Dhaabbileen deeggartoota duraan dhiibaman ofitti makuunis murteessaa akka ta'e himan. Rakkinummaan siyaasa dinagdee biyya kanaatu isaan ofitti makuu dhabuudha. Duruma irraa jechuudha. Amma eega waggaa 27 kana keessallee isaan qotee bulaadhaa horsee bulaadhaa yaaduu hin danda'anetti ofirraa dhiibiitiin biyya tokko waliin ijaara politikaalii ikonomikaalii biyya dinagdee tokko akka mootummaa gubbattu jechuudha. Kaayyummaa walitti dhufeenya yookiin kaayyummaa federaalizimii kanaayyuu biyya siyaasa dinagdee tokko taatti guddisuudha uumuu jechuudha. Kana isaan cinaa keettee osoo isaan hirmaachifne gonkumaa biyya akkasii ijaaruu hin dandeessu. Otoo sagaleen qabaatiin akkasumatti keessatti hirmaachaa turanii jiru kanaan dura jechuudha paartileen warri deeggartootaa. Sagantaan yeroo oolchaa turan sagantaadhuma warraaqsa dimokiraasii irraa bocame hundumtuu kan hojiirra oolchaa ture. Kanaaf aadaan qabsoo maal akka inni fakkaatu kanaan dura muuxannoo wal jijjiiraa turanii jiru. So kanaan fudhannee yommuu ilaallu amma paartileen walitti makamuudhaaf deeman kana yoo fudhanne harka dhibba keessaa harka 95 ol kan ta'u falaasama wal fakkaatu fudhachuudhaaf qophaa'ee jira. Federaalizimii sabdaneessummaa wal qabatees ogeeyyiin lama yaada garaagaraa qabu. Damee naannolee qofa jira. Damee naannolee qofadha. Maqama Oromiyaa jedhu as keessa barbaadeetu agartu. Dambii kana keessa jechuudha. Yoo kana ilaaltu akka Oromiyaatti waan waloon dhabne tokko akka Oromoo gaafii mirgaa gaafii garee jechuudha. Gaafii garee kallattii kamiin uummata kanaaf deebisuuf kallattii kam kaaniit walii galanii kan jedhu. Shakkiin kun shakkii sirriidhaa shakkii qabatama qabu. Maaliif tanaan dura uummanni Oromoo waan akka sabaatti saba kanaaf waan qabsaa'u jira jechuudha. Amma booda immoo namni as keessa jiru wanta achi keessa galteet sagantama walii galaa akka biyyaatti haasofta malee jechuudha. Akka kanatti akka Oromootti akka Amaaraatti wanta as keessa haalli dubbachuu dandeessu hin jiru. Mirga dhuunfaa duwwaa otoo hin taane mirga garees kabachiifachuudhaaf qaba. Ammas sagantaa siyaasaa irratti kan taa'ee jirus kanaaf qabsoofna. Yeroo nuyi mirga lammummaa duwwaa jennu hin geenye tokkummaa biyyoolessaatiif sabboonummaa eenyummaa lamaan isaanii wal faana tarkaanfachiisuu qabna irraan kan hafe yeroo nuyi ittiin lammii taate jennaan sigaa jedhamu irra hin geenye kana warri izeemaa jedhanii lammummaa duwwaan sigaa jedhu. Adwaayin immoo kan amma qabatee jiruuf EPP'ttis kan ce'aa jiru lammummaa Itoophiyaa kan jedhu duwwaan gahaa miti. Ganaa achirra ga'uudhaaf waan deebi'uu qabutu jira. Ammayyuu gaaffiin eenyummaa ka'aa jira. Ammayyuu gaaffiin afaanii ka'aa jira. Ammayyuu gaaffiin ofiin of bulchuu ka'aa jira. Kana gaafa xumurree jenne waa'ee lammummaa duwwaatti deebi'uun hin danda'ama yommuu sana lamaan isaa wal faana qabannee deemna waan jedhuuf. Dhaabbileen addaa sadanii fi deeggartoota walitti makamuun PP hundeessinaan hireen TPLF maal ta'uu danda'a jennee gaaffii gaafanneefis. Dambii addaawitiin TPLF of keessaa baasanii isaan kunniin sadiin kunniin paartiilee deeggartoota kaawwa waliin makamanitti paartii haaraa uumachuu hin danda'an seeraan wanti isaan dorgu hin jiru. Garuu TPLF osoo hiree TPLF irratti diiguu hin danda'an actually diiguu osoo hin taane hiree TPLF ilaalchisee akka addaawaati osoo hin jenne bira darbanii yoo kan waliin makamanii paartii haaraa uumamoo ta'e rakkoo kan qabu natti fakkaata. Abbaan itti makamuu barbaadu itti makamuu danda'a. Abbaan itti makamu jedhe immoo mirga isaati. Amma yeroo Adwaayii hafee jedhu EPP'dhaanii galmaa'uun hin danda'ama boordii filannootti. Yeroo sana immoo ani isa diigame kanaan galmaa kophaa koo TPLF waayii ta'een kophaa koo dhufa jechuu hin danda'u. Maaliif paartiiwwan kun maal jedhanii jiru? Diinnee jirraa paartii kana ammaan booddee jedhanii jiru waan ta'eef. Namni kan biraa ammaan booddee paartii kanaaf loogoo kanaaf waa garaa garaa kanaatiin owwaamuu hin danda'u jedhanii jiru waan ta'eef kan kanaan galmaa'us carraa hin argatu.